Makaki isarraa akka dhufteef waaqayyo lafa kanatti waan siif godhe saba kanaaf nu galame. Maqaan koo Saartuu Jaarmaan jedhama. Qarshii Naftaalem irraa dhufee asuma jechuudha. Gaafa tokko ji'a fulbaanaa keessa waldaa kana dhufee namoota hidhaan irraa hiikamantu jira jedhee paastariin dubbatee waldaa kanatti deddeebi'uu jalqabnaan dura amma yeroo dheeraaf waggaa 5 na dhukkubaa ture. Waldaa kanatti deddeebi'uu jalqabnaan baay'ee na dhukkube ji'a 3 dhukkubsadheen ciisee gaafa guyyaa facaasaa darbe torbaan baajaajiin koree dhufe ji'a 3 dhukkubsadheen ciisee jechuudha. Asitti nabbisee baajaajiin dhufee paastariin kan na dhukkubaa deemee kadhate. Sagantaa guyyaa gorsaa irratti dhufnaan waggaa 5 diskii maasharaatatti kan jedhamu na dhukkubaa ture. Taa'uu hin danda'u yeroo dheeraa deemus hin danda'u na dhukkubaa yeroo baay'ee mataanis na dhukkubaa galgala mataan koo akka sammuu koo qixxeetti akka addaan banameetti na guba mataan koo na dhukkubaa ture. Garaa koos akka waan lubbuu qabu garaa keessa na tarkaanfataa garaan akka mucaan garaa koo keessa jiru na taala kana na dhukkubaa ture waan ta'eef itti maddeen na kadhate paastarii. Mataa koo immoo mana yaalaa deddeebi'aan ture waan ta'eef mataa koo dhukkubbii biraa waan ati qabdu nagarree kaansarii ta'uu danda'a naan jedhan. Ammoo maatii kun kaansarii mataa qabdi jedhanii itti maniiru isaan natti himne yeroo paastariin naa kadhatu garaa koo keessaa guuree na balaqqeessisiise ture. Mataa koo na guba ture dugda koo lafee akka wal jala dabre eenyu jedhuun walitti na deemu fakkaate nan iyyee gubadde jedheen iyyaa ture. Galeennaan fayyaa ta'uu koo keessi koo nagaa humni koo isa duraanii fayyummaan nageenyi koo isa duraanii natti dhaga'ama. Mana yaalaan guyyaa 3 booda deebi'ee dhaqnaan achii faayilii qaba waan ta'eef mana yaalaa dhaqee baasee ilaalamee ture. Guyyaa 3 amanuu dadhabee yeroo 3 deebi'ee qoratanii jira. Mataa keessa dhukkubaa garaa keessaa waan lubbuu qabu jechuudha. Daangaa jechuun dandeessu. Gaafa si kadhatan immoo si deebisee dhugaa eegamatti galtee booda ta'e kee fudhataa argite. Mana yaalaa deemnaan immoo bilisa baate tasii jedhatti. Waaqayyoo isa gara gochuu danda'u sirriitti wal buusaa waaqayyoo gara buufadhaa. Waan gochuu hin dandeenye ma gochuu hin dandeessa. Waan gochuu hin dandeenye ma gochuu dandeessa miti. Baay'ee duraan to'anni nyaatamu jiru. Tuhan fatin abin jualan kotoran itu. Baasa ulfaataa sanamni baatee deemuu hin dandeenye. Yeroo isheen dubbattu salphaa ta'uu danda'a. Garaa keessa akka biniin isaa deemu sammuu keessaa inni baay'ee nyaatu kaanserii jedhamee maatirraa akka abaasaatti duukaa kan darbe duddaan gajjechuu kan dandeenye. Baaka hundumaa irraa fuudhee lafa kaa'ee ol qabeenyi dhaabu waaqayyoodha waan ta'eef harki keessee walitti buusaa waaqayyo keessatti dhaabu. Iftaan ulfaatu. Eessi. Amma bilisa. Iftaan koo si haa eebbisu bara baraadha yaa'insa si wajjin haa ta'u.